Murni maafiyaa PP waltajjii hojjettoota bulchiinsa magaalaa Burraayyuu irraa waan lammariisis dabalati isaatiif jaala qaafan fayyeera. Mootummaan sirna faashistii PP keessoon isaa tortore akka ittiin hojjettoota mootummaan fudhatama argatu barbaachuuf ajandaa siyaasaa lama bocee yaada hojjettootaa mariisisaa jira. Haaluma kanaan mootummaan of sobaa PP waltajjii kaleessa amajji 11/2022 hojjettoota mootummaa bulchiinsa magaalaa Buraayyuu waamuun mariisise ajandaalee akka akkamiin waraana bilisummaa Oromoo balleessuun danda'amaa fi saamicha aangoo murnoota nafxanyaa akkasumas keessoo isaa mudate aangawoota PP Oromiyaa magaalaa Buraayyuu argamuun mariisisu odeessa arraata biyyoolessa Oromiyaa qaqqabeen beekuun danda'ameera. Akka hojjettoonni mootummaa tokko nuuf himanitti rakkoo impaayirattiin ittiin raafamaa jirtu gara dabarsuuf ajandaa kana fidanii hojii manaa hojjettoota mootummaatti kennuun warreen dhugaan falataa jedhanii yaada kaasan keessaa filanii hidhuuf akka ta'e ibsaniiru. Mootummaan sirna PP aadaa siyaasa isaa keessatti rakkoon yeroo mudatu ajandaa kalaqe hojjettoota kan mariisisu yoo ta'u, kaayyoon isaa hojjettoonni mootummaa siyaasa impaayirattii keessatti akka filannootti qaamota biraan geggeeffamaa jirutti akka yaadanis ta'e qaamaan hin hirmaanne ittisuuf akka yaada fooyya'aa fidanitti dhiyaachuun gadaa aangoo isaanii dheereffachuuf akka ta'e hojjettoonni mootummaa magaalaa Buraayyuu ibsaniiru. Godin Walloo Aanaa Daawwee Booratti waraanni mootummaa uummata dararuu ammeessee jira. Jaaleeran gameessaa dabalatu qaba. Mootummaan sirna PP gadaa aangoo isaa dheereffachuuf waan fana jedhu hunda ilmaan Oromoo irratti raawwachaa jiru ammas yakka waraanaa hojjechuu hammeessuun godina Walloo Aanaa Daawwee Booratti ilmaan Oromoo ba'a gala dhookuu fi hidhaatti guuruun dararaa jira. Waraanni faashistii PP bu'aa maallaqaa qofaaf malee lammummaaf hojii hin hojjenne kun kaaba Oromiyaa godina Walloo Aanaa Daawwee Booraa ganda Uraanee Salaamaa keessatti amajji 11/2022 ergamtoonni sirna PP kun ganda keessa deemuun namoota qabanii hidhuu fi dararaa garaa gaggeessaa ooluu jiraattonni arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Aanaa Daawwee Booraa kana keessatti baatii tokko qofa keessatti namoota 300 ol irratti waraana faashistii PP'n ajjeechaan ilmaan Oromoo irratti akka raawwate kan ibsan jiraattonni namoonni 200 ol ammoo hanga yoonaa murtii tokko malee hidhamanii jiraachuu fi uummanni qeerraa dhabamee jiraachuu jiraattonni miira gaddaan ibsachuun hawaasni Oromoo akka sagalee ta'uuf dhaammataniiru. Poolisoonni humna addaa Oromiyaa ilaalcha siyaasa shakkaman keessaa fo'amuun lolaaf gara Aanaa Darraa fe'aman jaalnaa tolammii dabalatu qaba. Mootummaan sirna faashistii Koloneel Abiyyi Ahmed waraana ajaja isaanii hordofanii leenji'anii fi seera isaaniin bulaa jiran amanuu dadhabuun isin riphee loltoota lolaa hin jirtan ilaalcha biraa qabduttiin jechuun maqaa dirqama addaa qabduun gara kaaba Shaggar Ona Darraatti geessanii jiru. Gochi kun kan raawwate amajjii 10/2022 yoo ta'u poolisoota humna addaa Oromiyaa godina Arsii lamaan Ba'a Shaggar, Lixa Harargee fi godina addaa naannawaa Finfinnee jiran maqaa dirqama addaa deemtuun keessaa haa waamaman malee ijoon dubbii ilaalcha siyaasaa biroo qabdu jechuun addatti keessaa fo'anii warreen bahaa fi kibba baha Oromiyaa irraa dhufan magaalaa Mojootti walitti kan qaban yoo ta'u kanneen biroo magaalaa Finfinneetti walitti qabuun guyyaa dheengaddaa kana gara Ona Darraatti akka waboo lolaniif geeffamuu miseensi poolisii dirqamicharra hafe arraata biyyoolessa Oromiyaatti himee jira. Poolisoonni humna addaa Oromiyaa haala kanaan fe'aman bakka walitti qabamanitti moobaayila isaanii kan harkaa dhuunfatan yoo ta'u bilbilaanis ta'ee gama kamiinuu nama qunnamuu akka hin dandeenye itti himuun baramee jira. Godin Gujii Bahaa Aanaa Liibaniitti waraanni biltsiginnaa mana uummataatiif man barumsaa gubee jira. Jaal Gurraachi Boollichaa dabalatu qaba. Godin Gujii Bahaa Nageelle Booranaa Aanaa Horsiisee Bulaa Liiban keessatti hangammaatti manni uummata 150 ol waraan mootummaa Abbaa Irree Impaayera Itoophiyaa Koloneel Abiyyi Ahmediin durfamuun gubate. Manneen gubatan kan keessatti horii qeencatiif qabeenyi horsiise bultoota hedduun jala baduu dabre lubbuun namoota jaarrota waggaa 82 ibiddi nyaaphii mana uummataa qabsiis kan keessa gubachuun awwaalallee dhaban. Godin Gujii Bahaa Nageelle Booranaa Aanaa Liiban keessatti harrumaallee waraanni Impaayera Itoophiyaa bade balleessan Abiyyi Ahmed gocha gara jabeenya hamtuu takka garte dhageette jedhan hojjechaa kan jiru yoo ta'u lafa biddaan balleessan tan keessa manneen barumsaallee adoyna finu barbadaan. Gam tokkoon man barumsa ijaarree eebbisiisaa jiru jecha gam kaaniin ammoo man barumsa gubuun diinummaa hamaa fi gocha suukaneessa eenyummaa isaanii ibs kan raawwate qaamolee nageenya mootummaa bilxiginnaa ofiin jedhaniif poolisii isaanii ta'u kominikeeshiniin Aanaa Liiban karaa fuul feesbuuk isaatiin ibsa jira. Taateen kun maqaa waraan bilisummaa Oromoo qulqulleessu jedhuun uummata nagaa irraatti kan raawwate gochi akka kana man jireenya uummata gubuun nama ajjeesuu fi bu'uuraalee misooma diiguun shororkeessummaadhaa kan jedhan uummanni naannoo sun qubatan dabaaf cubbuun man irraa gubdinutti himan. Mootummaan uummataan shane jedhee uummata ajjeesaa qabeenyi uummata gubaa jiru kun ofiifuu shororkeessa ta'uu isaatiif ragaa bira hin barbaachisuu jedhan.
godin Baalee lixaa aanaa Diishoo keessatti ilmaan keessa fida jechuun waraanni PP abbootii maatii 8 qabaniidhuun dhagaam dabalati isaatiif jaaliciiti banti. Waraanni sirna PP kan Oromummaa bal'eessuuf boqonnaa malee hojjetan godina Baalee lixaa aanaa Diishoo ganda Bakaraa zoonii Ballashoo keessatti amajjii 10 bara 2022 qeerroo Oromoo midhaan haamaa dhaagalaa jiran maaliif daandii irra taphachaa deemtu jechuun ajajaan PP gandichaa Muzayyan Amaammaammoo kan jedhamu humna waraanaa itti waamuun ijoollee kana qabuuf yeroo yaalanitti kaafaca'uun waraanni PPs ijoollee keessan fidaa jechuun maatii ijoollee baqatanii qabanii hidhuun dararaa jiraachuu maddeen arraata biyyoolessa Oromiyaa ifoomsaniiru. Jaarroliin humnaan qabamanii hidhaman kunis Haji Sultaan Ibuu, Maanguddoo Gazaalii Ahimad, Bakar Roobaa, Amaddiin Useen Ahmad, Jeelaan Roobaa fi Taajuddiin Umar Maamuu kan jedhaman yoo ta'u, dargaggoo Kadir Usmaa'el immoo akka malee reebuun rakkoo fayyaa hamaaf saaxiluu maddeen dabaluun addeessaniiru. Waraanni sirna PP kun maqaa ijoollee keessan fidaa jedhuun maanguddoota kana haa qaban malee kaayyoon isaanii qeerroowwan Oromoo akka gurmaa'anii hin sochoone gochuun warraaqsi uummata Oromoo keessatti akka laaffatu gochuudha. Haa ta'u malee gocha farrummaa sirna PP kan hubatan jiraattonni onichaa uummanni Oromoo cufti waboo cina hiriire sirna bututaa kanatti goolaba gochuun keenya hin hafu jechuun dhaadataniiru. Barataa Yuunivarsiitii Lixi Shaggar Aanaa Jalduu keessatti waraan sirna PPtiin ijjeefam jaal Awwi Muhammad dabalata qabe. Ol adeemtota Oromoo akka baala mukaatti arcaasuun mootummaa nama nyaataa dargii irra kan caale waraanni sirna faashistii Abiy Ahmed giddugaleessa Oromiyaa Ona Jalduu keessatti barataa Yuunivarsiitii Miizaan Teeppii tokko ajjeesee gatuun barameera. Kaleessa amajjii 11/2022 waraanni sirna PP dhiiga ilmaan Oromoo soorachuun Orma gammachiisuuf hojjetu godina Lixa Shaggar Ona Jalduu ganda Osolee keessatti dargaggoo Abrahaam Badhaadhaa barataa muummee injiinaringii waggaa tokkoffaa boqonnaa waggaaf maatiitti gale yakka tokko malee maatii biraa waamuun rasaasaan rukutanii ajjeesuun maatii fi firoottan isaa akka malee gaddisiisuu jiraattonni arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Barataa Abrahaam Badhaadhaa naannoo isaattis ta'e bakka barnoota isaatti nama nagaa fi hiriyoottan isaan kan jaallatamu yoo ta'u waraanni mootummaa maafiyaa PP jibbinsa ol adeemtota Oromoo irraa qabuun gaaffii tokko malee ajjechaa raawwata. Mootummichi yeroo deemsi bulchiinsaa harkaa baduun kibba Oromiyaa godina Booranaa Ona Liibanitti kominikeeshiniin mootummaa PP mana gubuun sirrii miti seeratti dhiyaachuu qaba namni jedhee guyyuma kaleessaa yoo maxxansu giddugaleessa Oromiyaatti Ona Jalduutti gaaffii malee namni du'uun mootummichi quba wal dhabuu fi dantaa siyaasaa isaan siyaasa itti fayyadamuuf deeman harkaa wal dha'uun ni hubatama jechuun rogeeyyiin siyaasaa ni dubbatu. Tarkaanfii qindaa'aa waraan bilisummaa Oromootiif qeerroon bilisummaa Oromoo fudhachuu jiraniin tarkaanfii warraaqsa weerar 20 miliiniitiif bobba'e malgar Finfinnee jabinnaan itti fufee jira. Bal'inni isaatiif jaalladhi Oromoo. Empire Itoophiyaa afaan qawween ijaaramte afaan qawween diigee Oromiyaa walabaa ijaaruuf lubbuu isaa jijjiirraa hin qabne kenne hojjechaa kan jiru ABO'n Empire keessatti qabsoo hidhannoo fi warraaqsa sirna jijjiiruu danda'u walitti hidhuun adeemsisaa jira. Sochii warraaqsa diddaa weerara Minilikii jalqabame itti fufsiisuun lixa Oromiyaa iddoolee garaagaraatti qeerroon bilisummaa Oromoo fi WBO'n walta'insaan tarkaanfii fudhataa jiraniin karaa Geedoo gara Shaambuu geessuu fi karaa guddaa Naqamtee gara Geedoo deemuu irratti tarkaanfiin fudhatame waan jiruuf uummatni Oromoo daandii kana irra sochootan of eeggannoo taasisa jechuun ibsi bahee addeesse. Qaamni didee naannoo sochii lolaa jirutti argame balaa lola kana keessatti isa mudatuuf itti gaafatamaan abbuma akka ta'e gadi jabeessanii ibsanii jiru. Waraanni sirna faashistii Abiy Ahmed bakka lolame cufatti uummata Oromoo nagaa waan ajjeesuuf ilmaan Oromoo waamicha kana dhaga'uun sochii keessan akka daangeessitan isiniin jenna. Mootummaa sirni PP xiyyaarna maleessaa kaab Tigraay rukutu Aljaziiraan gabaas jaal gurraachi goollichaa dabalata qaba. Mootummaan faashistii Koloneel Abiy Ahmed lammiilee biyyattii bulchaa jiru ofiin jedhu xiyyaara humna waraana itti bobbaasee lafirra fixaa jira. Haleella xiyyaara waraan kaab Tigraayitti ammees akka dhaabbanni faashistii PP kaab Tigraay magaal Maayitsabar irratti haleella xiyyaara waraan nammaleeyyii diroonii fayyadamuun ammaji 10/2022 raawwatee lammi Tigraay 17 ajjeesee hedduu madeessan. Haleellaan xiyyaara kun kan raawwate erga mariin bilbila pirezidaantii Joo Baadeniif muummichi ministeera Empire Itoophiyaa waliin akkaataa rakkoo Empiriitti itti furaniif ajaji itti kennam yoo ta'u ajajoota kennam keessa tokko haleellaan xiyyaara waraan lammiilee nagaa irratti raawwata akka dhaabbatu jedha. Haa ta'u malee mootummaan deebuuf dharraangoo isa hin baane wiixatumsuun galgala haleella xiyyaara raawwachuun akka pirezidaantiin Ameerikaa Baayiden jedhanitti
guutuu impaayiritti keessatti nagaan akka dhufuu fi sarbamiinsi mirga namoomaa akka dhaabbatu kallattii kennaniif qophii akka hin taane agarsiisee jechuun xiinxaltoonni siyaasaa dubbatu. Daawwattootaaf hordoftoota keenya jaalatamoo oduun ammajjii 12 bara 2022 arratti biyyoolessa Oromiyaa irraa jennee sanii qabannee dhiyaan haa gammaasan dhageessaa ture qophiilee heen kaafan waliin turti gaarii. Hordoftoota dhaggeeffattootaaf daawwattoota arratti biyyoolessa Oromiyaa jaalatamoo akkuma namu qubqan mootummaan shiftaan PP baksochii waraan bilisummaa Oromoo jabaatti cufaat neetworkii bilbilaaf intarneetallee dhiyaa barii muraa deebisaa akkuma tur arraallee tarkaanfii boonsa waraanii bilisummaa Oromoo konya cuf keessatti imal gar Finfinnee milkeessuuf lolaan itti mudduu jiruun karifat PP'n neetworkii bilbilaaf intarneetillee jabduu ammeessite jirti. Nulleen kanumaaf qophii oolmaa waraan bilisummaa Oromoo arraatiif odeeffannoo tarkaanfiif injifannoo waraan bilisummaa Oromoo galmaanii jiran kahalee galgalaallee adda baafannee qulqulleeffachuu hin dandeenye. Qophii oolmaa waraan bilisummaa Oromoo har'aa irtaakkuuf dirqama. Isan dhaggeeffattootaaf hordoftootii heennalleen rakkoo jiru qalbeeffachuun akka nu hubattan isanii dhaaman. Yoo milkoom sagantaa heen kaborii keessatti cufaayyuu bakka tokko kasanii dhiyeessin ta'a. Waada isanii galla oraa bulaa deebana Angalma Oromooti.
nama biyya falmu yakkee tufannise Oromoo abbaa lafaa saamsise hayyuu galaafate dargiin qeerroo wayyaanee biyyatti galchee Piippiin sirna nafxanyaan itti dhalche ta'uu dhibbeennaanina ilmi gurrabbaa saangatu addanu hiruu yaalina isi warri seenaa hatu gaaddisa sabaaf dhaabbatu hin jallisin daandii haqaa yaa nama hambaa turratu akka joobiraa fi raqaa akkam nagumaa jaallankoo bosona lafuun naaf jettee argite dhibbuu fi rakkoo siif jirra sabaaf dhaabbatte ol jedhi balloomee balloo balloomee balloo balloomee balloo 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 balloo. Ayyee akkam jirtu naguma daandii Elemoon jedhama arraata biyyoolessa Oromiyaa irraati. Naguma lullee naguma. Isin jiraataa eessaati? Anini jiraataa Aanaa. Ayyee Oromticha kibba Oromiyaa godina Gujii ba'aa Aanaa Liiban. Aanaa Liiban keessatti rakkootu uumamee jira jedhameetu dubbatama. Rakkoon naannoo sanatti uumame maalidha? Rakkoon mootummaa Itoophiyaa bilchiginnaa biyyaa roobi dabartee garamsaati 12 irratti uummata nagaa ofiitiin bulee galama horii fi obbaafachuuf lafa saati 12 irratti dhufee dhukaas banu mootii warra waraana bilisummaa Oromoo dhukaasanii jiran. Sababni akka uummatiin cuftiin baqatee qabeenyi uummata irraa marii 100 gubatee mansuun keessa sagaleen midhaan nyaatan jiranii shanyiin hin jirti ilmeen looniin hin jirti ilmeen re'een hin jirti cufayyuu akkuma mani gubatee waliin gubate wanni gubbaa rafanii taakki mintaafii taakki firaashii wayaan uffata barraaqa namni tokkollee fudhannee waan tokko keessan baafannee cufayyu akkasumatti waliin gubate. Uummanni erga rakkoon kun irratti uumame maal keessa jira? Anu ammaan tana gaaddisuma hoyel ka'a madamaatiin cuftiin raasaa baatee waan nyaatiin qabdu ammaan tan gaaddisuma hoyel jiranii raasaa baqatanii mani hin qabanii mani jala gubatee amma raasaa ciisanii amma saamusigallaaf saaxilamuu jiranire. Mootummichi immoo mootummaan faashistii kun maal jedha? Rakkoo kana maaliif hin uume? Sababni isaa maali jedhee dubbata? Warri mootummaan bilchiginnaa isanitti bakka shanee akkuma isaan irra gubanii hin jiru. Uummati cuftiyyuu shaneedha jedheetu itti dhukaase. Isaan ammaan tan mana isa irra gubate qabeenya irra gubate dubbattanii ammaan achi kana fenne nam jiraayyuu qabne mana keessatti waliin isan gumnaa jedhanii akkasitti karoorfatanii ammaan tana uummata akkasitti baqatee raasaatti ofirra eeguuji. Qaamni rakkoo kana furuudhaaf gargaarsa isinii gochaa jiru jira? Qaamni mootuu tokkollee kan maanta furmaata kan nu godhu jiru tokkollee hin jiru. Mootummaan rakkoo Aanaa Liiban keessatti uumame qaamni mootummaa kana raawwate yakkamaadha sirrii miti jedheetu koominikeeshinii isaatiin maxxanse. Dubbiin inni dubbate kun erga badii balleesse akka gochuun kun akkamiin ilaaltu kijiba kana? Akkas jechuun haganaa fenne ammaan tana irratti galbinee mana waliin gumnaa nutti fakkaate malee hajja biree dhiifama nutti fakkaanne haafenne sanirra gumnaa waan jedhaa nutti fakkaate. Goyoomsaan mootummaan fayyadamaa jiru uummata biratti fudhataman qabu jechuudha ka? Tokkollee fudhataman hin qabu, tamatummaan qabu, uummatni uummata biratti fudhataman hin qabu. Haalli uummataa maal fakkaata? Uummata irratti gocha kana raawwateera. Uummanni miira akkamii xiiqii akkamii keessa jira yeroo ammaa? Uummati xiiqii guddoo keessa jira. Uummati bakka waan kana balaaleffachaa irraa kan ka'e bakka waan kanaaf irra fonkolchee uummata bilisummaa Oromoo waliin hiriiraa kan jedhu yaadudha. Naannoo sanatti waraanni bilisummaa Oromoo socho'aa waraana bilisummaa Oromoo balleessina ilaalcha jedhu mootummaan tarkaanfachiisa. Waan kana uummata Oromoo keessaa waraana bilisummaa Oromoo balleessuun ni danda'ama jettuusin? Hin danda'u mootummaa